ደሞ 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 ምን ጣለብኝ ልጅሽ ቤቴ ማን በክፉ አየብኝ ልጆችሽ አለሜን ያሁን በዚህ ዘመን በርስት ይጣላል ቢሉኝ እንዴት ልጆችሽ አለሜን ያሁን በዚህ ዘመን በርስት ይጣላሉ ቢሉኝ እንዴት ልመን ያልሽኝን አትርሽ የተያስቢበት Hayyenar kafuuni akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaalaa koo Oromiyaa Show dhiyoo fi fagoo keessaa falateessanii kanneen hordofaatii jirtan maraa fi bakka isin jirtan maratti nageenyi rabbii guddaan isin haa qaqqabsiniin jecha egaan guyyaa har'aa kanas odeeffannoo haaraa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Odeeffannoon kiyya guyyaa har'aas akkuma isin jalqaba irratti ilaalaati turtanii sirba artistii Hacaaluu Hundeessaa osoo hin wareegaminiin dura hojjetaatii ture afaan Amaariffaatiin hojjeteetii ture amma xumuramee sirbichi gadhiifamuuf akka inni jechaatii jiru. Kana malees odeeffannoo guutummaan guutuutti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Odeeffannoo kana viidiyoo kiyya guyyaa har'aa keessatti bal'inaan kan inni isiniif qoodu ta'a. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaala koo Oromiyaa Show dhuftanii baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan maatiiwwan chaanaala keenyaatti akka dabalamtanii akkasumas viidiyoo keenya guyyaa har'aa like godhaa yaadi keessa waan hundumaa caalmaa waan nu barbaachisuufis koomentii nu barreessan isiniin jira. Gama koppii kiyya guyyaa har'aaf qabadhee dhufeettan isin dabarsa hanga xumura koppii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kiyya kabajaaf jaalalaati. ደሞ 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 ምን ጣለብኝ ልጅሽ ቤቴ ማን በክፉ አየብኝ ልጆችሽ አለሜን ያሁን በዚህ ዘመን በርስት ይጣላል ቢሉኝ እንዴት ልጆችሽ አለሜን ያሁን በዚህ ዘመን በርስት ይጣላሉ ቢሉኝ እንዴት ልመን ያልሽኝን አትርሽ የተያስቢበት መቼም ፍርድ አያውቅም ሲያዝንና ታንጀት ያልሽኝን አትርሽ የተያስቢበት መቼም ፍርድ አያውቅም ሲያዝንና ታንጀት ሸንጎ ይቅር አባባይ ከልካይ የቀረሽ ለወይ አለሽ አስተዋይ ነገን ስሚው ስሚኝ ያለቀን ያልፋል ይህም ቀን ያልፋል ልጅሽ ወንድሙን ያቅፋል ይኑርሽ በእኛ ተስፋ ምንም ጊዜው ቢከፋ አሁን ውዴ አሁን ውዴ አይተውት ነገር ያንገበግባል ያንድ እናት ነገር Egaan akkuma viidiyoo kanarraatti ilaalaatii turtanii artistii Hacaaluu Hundeessaadhaa fi Addis Mulaatiin sirba afaan Amaariffaatiin waliin hojjetaniitii turanii artistii Hacaaluu Hundeessaa osoo hin wareegaminiin dura sirba afaan Amaariffaatiin Addis Mulaatiin waliin hojjeteetii xumure yeroo ammaa kana istuudiyoodhaan xumurameetii jira jechuudhaan dubbataatii jiru. Artistii Hacaaluu Hundeessaan osoo hin wareegamin sirba kana kiliippiidhaan hojjechuutiif yaadaniitii turanii haa ta'uti malee garuu hin danda'amne akka haati warra Hacaaluudhaa fi Addis Mulaatiin interviyuu seefoonii beessi irratti ta'an irratti batanitti immoo yeroo ammaa kanatti guutummaan guutuutti walleen kun xumurameera gadi lakkisuu qofaatu nu hafe jedhaniiti haasaatii turanii. Egaan sirbi kun akka isa duraa kaasettiidhaan gurguramu osoo hin ta'in yuutuubii irratti gadi lakkifama. Yuutuubiin irratti gadi lakkifamus yuutuubii maqaa Hacaaluutiin banamee ture kanaan dura isarratti gadhiifama jechuudha. Namoonni jaallattoonni Hacaaluu fi sirba kana barbaadan deemtanii achiin argachuutii ni dandeessu. Guyyaan itti gadhiifamu guyyaa beekamaa mini deebi'ee dhufee asirratti kan isin beeksisu ta'a guyyaan gadi lakkifamu. Egaan daawwattoota chaanaala koo kana malees qophii guyyaa har'aa keessatti wanti qabadhee isiniif dhiyaadhe wanta fokkisaa tokko maatii Hacaaluu irratti hojjetaniitii jiru. Peejii maqaa artistii Hacaaluu Hundeessaa dinqisiifattoota isaaf jedhaniitii bananiitii turan tokko jira. Peejiin kun maqaa artistii Hacaaluu Hundeessaatiin banamee 105 hordoftoota qaba ture. Egaan dinqisiifattoonni isaa achiin hojiin kanaan dura hojjetee darbee fi gara fuulduraatti maqaa isaatiin hojjetamu achirratti kan galakkifamu yommuu ta'u, egaa peejii kana guyyaa kaleessaa aakii jalaa godhaniitii turanii maatii jala peejii kana guutummaan guutuutti erga mataa isaanii irratti dabarfaatii turanii maatii hirkaa fuudhanii jechuudha aakiidhaan. Egaa peejii kana guyyaa kaleessaa namoonni teekniika baratanii fi namoonni ogeessonni tokko gargaaraniiti akka inni deebi'uuf godhaniiru. Kana malees daayirekteera sirboota afaan Oromoo kan Amansiisaa Ifaas yeroo sanatti aakitee ture. Amansiisaa Ifaa egaa sirboota Hacaaluu Hundeessaatiif piroomooshinii akkasumas daayirekteera ture sirba isaa gadi lakkifame kanaaf waan baay'eetii hojjeteetii ture jechuudha. Kan isaas duukaa aakitee ture.
Egaan kabajamtoota hordoftoota chaanaala Kokoppiin guyyaa har'aaf qabadheetii isiniif dhiyaadhe kan isin hangayyoonaatiin waliin hordofaatii turtan kana fakkaata ture waan hordoftaniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jetsa hanga qophii bashannansiisoo fi barsiisoo irraa barattu jedheetii yaadu akka guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaaddutti nagaan turaa gama kootiin baay baay.